Okay, nageenya karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkasuma warroonni subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya naaf taatan kabajaan isin gaafadha. Barumsiin har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Jalalee keessirraa fagoo jira. Jalalee keessirraa fagoo jiru akkam gootee amanuu dandeessadha jechuudha. Akkuma dur irratti argitanitti jalalee keessirraa fagaatee jiru yookiin biyyuma keessa jiraatanii bakka naannoon atii fi inni jirtu walirraa fagachuu danda'a yookaan immoo inni biyyuma isaa keessa jiraate ati immoo hojiidhaafis ta'e bakka biraatitti yoo biraa deemte jalalee kee kana akkam gootee amantaa kan jirudha. Isaan tokko tokkoon isiniif ibsa hanga dhumaatitti na wajjin ta'a jechuudha. Viidiyoon kiyya immoo yoo isinitti tole like, comment, share, subscribe gochuun hin raafatinaa. Jalatti illee yaada kennu hin raafatinaa isiniin jedha. Okay. Kana fakkaataa tokko tokkoon isin ibsa hanga dhumaatitti na wajjin ta'a isiniin jedha. Okay. Nama tokko immoo keessanis yaada tokko naa kennaa jirtu baay'ee galatoomaa. Sirreessuudhaaf na yaalaa kan bakka akkasuma tokko immoo kan nama jeequudhaaf deemu sin jira. Isinis akkuma hojii keessan isiniif haa kennu ani immoo wannan ani ofii kiyya karoorfadhe itti fufa malee eenyuyyuu duubatti nan deebisu jechuudha. Maaliidhaaf wanta ofii kiyya jaaladhe hojjedhe waan ta'eef eenyumaanuu bakka jecha namaatitti hin amanu jechuudha. Dhiifama naa godhaati. Kanaafiyyuu kana caalaa itti hojjedhe haalli nama jira waan ta'eef hanga sanitti akkanatti hojjedha malee kana caalaan hojjedhee isinis bashannansiisaan jedhe jechuudha. Hordoftoota kiyya warri isin gammachiisuu baatee yaada adda addaatiin nama jeequuf deemtamuyyuu akka hojii keessanii isin haa kennu gaafa tokko isiniin jedha. Dhiifama naa godhaayi gara barumsa keetiitti darbaa na wajjin ta'a jechuudha. Okay, tokkoffaa irratti jalaleen kee akkasii jalalee kee irraa fagaattee jirtutti akkasii amanuu yoo barbaadde maal gochuu qabda? Tokkoffaa irratti obsa qabadhu jechuudha. Obsi isa guddaadha. Inni kan biraamoo wanta dhoksaa tokko wal dhoksuu hin qabnu jechuudha. Wanta dhoksaa tokko wal dhoksuu hin qabnu hanga danda'ame walitti himu baay'ee filatamaadha jechuudha. Waan mari'achan tokko jechuudha. Ifa baaftanii walitti himuudha malee osoo waliin dhoksin jechuudha. Amma fakkeenyaaf boota tokko yoo deemtee jiraatte bakka dhugaa baastee boota akkanaa deemee jechuu ni qabda malee isheen na biraan jirtu jettee yoo itti fakkisite itti sobdi akkasuma akka har'aa sobdeetu itti fakkisite kana borus akkasuma jechuudha. Kanaafiyyuu as jirtaa ishee immoo as jirti sobni kun isatti baay'ate jechuudha. Isattis isheettis kanaafiyyuu ifa baastanii walitti yoo hin taane baay'ee gaariidha jechuudha. Wanta hundaayyuu dhugaa irratti handuftanii ifa baastanii walitti himtu jechuudha. Kanaaf yoo dhugaa walitti himtan jaalala keessan akkuma baay'ee cimaa deema malee duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaafiyyuu waliin dhoksinaa jechuudha. Atis isheenis wanta wal dhoksitan tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa baastanii bakka wanta gootan san jechuudha. Directly itti himuu qabdu jechuudha. Lammaffaan immoo jalalee kee sirraa fagoo jiru akkamitti amanuu dandeessa? Walitti dhufeensa jechuudha. Walitti dhufeensa yoo jennu isheenis fagoo walirraa jirtu garuu walitti dhufeensa yoo jennu moobaayiliidhaan ta'uu danda'a, meseejidhaan ta'uu danda'a. Moobaayiliidhaan yeroodhaan walii bilbiluu jechuudha. Maybe yoo atis jaalattee jiraatte yoo innis jaalate guyyaa tokko keessatti yeroo sadillee osii bilbilee yoo biizii ta'uu baattan homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaatti maybe guyyaa lama yeroo sadis akkam bultee nagaa keetii nyaatti maal bakka hin beektu ka jechuudha jecha jaalalaa. Kanaaf yoo jettanii baay'ee tokko jaalalli keessan itti dabalaa deema jechuudha malee irraa hir'ataan deemu ta'u jechuudha. Bakka akkanatti qabdanii jennaan isheenis biyya gandaa jiraattu inni sonkin walirraa fagoo jiraattanii bakka yaada tokko godhattanii jechuudha. Yaada tokko godhattanii yoo margaa walitti haasoftan akka wal bira jirtanitti itti fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu
walitti dhufeenya akkasitti itti cimsaa addaan hin kutinaa jechuudha. Addaan hin kutinaa miseejillee yookaan miseejillee walii barreessitan ta'e jechuudha. Miseejis walii barreessitanii bakka jecha jaalalaa itti fayyadamuudha wanti babbareedaa bakka hin beektu kan tokko tokkoon addaan baasee isitti himuuf isiniif gala jechuudha. Amma sanuyyuu teekinooloojii waan baay'ateef kana xiqqoo isiniitu qamale isiniyyuu hin beektu jechuudha. Akkas isiniin jedha sadaffaan immoo waadaa ofii eeguudha. Jalalee kee sirraa fagoo jirtuudhaaf sadaffaan maalidha? Waadaa ofii eeguudha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta jette san jechuudha. Wanta jette san wanta dubbatte san dhugaa taasisuudha jechuudha. Dhugaa taasisuudha malee yoo irraa yookiin jijjiirte baay'ee badaadha jechuudha. Waadaa keessan eeguudha. Fakkeenyaaf bakka yookiin yeroo duraa walii galteessan anis si malee hin heerumu injira wanta kana bakka amantiitillee anis si malee hin heerumu atis ana malee fudhannaa jettaniitillee walii galtan jechuudha. Isallee waadaa jedhama jechuudha. Sirriitti jechuudha barreessanti. Kanaafuu waadaa keessan eeguudha. Kan biraamuyyuu booda si bilbila yookiin sa'aatii akkanaatitti si bilbila jettanii waadaa hin galtaaf ishiin yookiin inni yeroo akkanaa kanaa siif hin bilbilettee waadaa yoo galteef si eegdi yookiin si eega jechuudha. Kanaafuu waadaa keessan eegdee yeroo san bilbiluufii qabde jechuudha. Kanuma malee yoo arraas dhiiste jechuudha. Waadaa keessan galtee fi booda si bilbila yookiin sa'aatii akkanaatitti si bilbila jettee waadaa galtee fi yoo waadaa keessan eeguu baattee bilbilte jechuudha. Jalalli kun hir'ataa deema jechuudha. Har'as akkasuma gootee boruus akkasuma goote akkasumatti hir'achaa deema jechuudha. Kanaafuu akka sirriitti dabaluuf maal gochuu qabda? Bakka sa'aatii sanitti si bilbila jettee yookiin sa'aatii akkanatti jettee waadaa galtee fi yookiin bara akkanaatti wal fuuna jettee waadaa fi galtee fi jira jettee fi jirti. Ishiis si eegdi yookiin inni si eega jechuudha. Kanaafuu yoo irraan oolcheen akkuma isaan qarri jira jechuudha. Kanaafuu waadaan barbaachisaadha. Sirriitti waliif eeguudha jechuudha. Yookaan ani yeroo akkanaatiin biyyatti galee aduu guyyaa akkanaatiin dhufa jetteen dhufuu qabda jechuudha. Gaafa akkanaa wal argina jettanii fakkeenyaaf jechuudha. Guyyaa akkanaan dhufa wal argina jettanii waadaa galtee fi jirtanii inni si galee jira. Bakka waadaa keessan bakka hangahuudha jechuudha. Akkasitti itti fuftanii jechuudha. Itti fuftanii jennaan jalalli kechaan bakka baay'eetti cammaraa malee irraa hin hir'atu jechuudha. Akkasiin isin jira. Kan biraamuyyuu ofitti amanummaadha jechuudha. Inni dhuma maalidha? Jalalli kee wajjin sirraayis fagaatu jechuudha. Kan jalala itti fufsiisu maalidha? Ofitti amanummaadha. Anas ta'e ishiis ta'e bakka jaalattee jennaaniin ishii jaalattee jennaan of amansiisteeti sin jaaladhettee afaan baasteetti miti. Deebitee mooyyuu namni tokko waa tokko sitti himeef jecha namaatitti amantee ishiidhaan adda bahuu hin qabdu yookiin isaan adda bahuu hin qabdu jechuudha. Of amansiisteeti bakka waan hundaanuu jaalattee sin jaaladha jettee as geesse jechuudha. Malee gorsa namaatiin hin jaalanne. Kanaafuu boruttis bakka of fuuldurattis kana caalaa jabeessitee ishiinis jabeessitee of amansiistee dhugaa taasistee hanga dhuma kana caalaa waliif amanamtanii waliin jiraachuu qabdu malee akka tasaa ta'e qixxee keessanii namni jechuudha. Wanta adda addaa sitti himuudhaan yookiin bakka hin jiraamsiree gufuun tokko isa dhageessee adda bahuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu ofitti amanummaa godhachuu qabda jechuudha. Sirriitti duratti waan seenteef hanga dhuma ofitti amanummaa qabaattee atis ishiinis wal amanuudhaan haalan jechuudha waliin jiraachuu qabda jechuudha. Mooyyoo wanta kee jechuudha. Nama biraa wanti isa galche hin jiru. Ofii keetiin murteessita malee namni tokko si murteessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu bakka waan hunduyyuu waaqayyo wajjin waan ta'eef waaqayyo keessanitti kadhachaa ishiinis achi teessee atis as teessee bakka wal amantu jechuudha. Egaa wal amantanii hanga dhumaa waliin taatu jechuudha. Kanaafuu yoo kana hunda karoora oolchitan jechuudha. Afaanumatti osoo hin ta'in zimmi jettanii yookiin dhaggeeffachuu isaa osoo hin ta'in keessattuu warri biyya alaa jirtanii jalallee biyya keessii qabdu jechuudha. Milkeeta yookiin
mallattoo akkana kana irratti argitu immoo namni hunda akkanaa jechuun kiyyaa miti immoo wanta badaa keessatti na seesinaa soorii nama tokko yaani amala homa tokko dubbanne kan Jalaal dhugaasii qabu hin jira garuu immoo tokko kan akkanaatis qabate kasi qabus kan siin qabne siin jira jechuudha yoo irratti argitan kan durattis kasi jaalatuuf kasi jaalannis isinitti meen jira waan ta'eef sirriitti of eeguu qabdu jechuudha sirriitti addaan baafachuu qabdu jechuudha jaalalachuu hin beektu waan ta'eef osoo ittiin galaniin dur bakka sirriitti murteessuu qabdu malee azim mijatanii ol kaasanii ittiin galanaa isiniin jedha barumsiin har'aaf qabdee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa isiniin jedha yoo isinitti tole like comment share subscribe gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha immoo baroota tanaan duraatitti illee ta'ee hanga ammaatittis of fuuldurattis maybe nayyaala of course kanaafuu koomentii jalatti naa barreessaa yaani keessan natti himtu malee asiin natti hin himtan jechuudha directly kana balleessitee kana sirreessi nama naan jedhu tokko lama sadii akkana kana isinitti jedha maybe yaani viidiyoodhaan hojjechuu hin dandeenye maaliidhaaf hin beektu yaani mana kiyya hin jiru waan ta'eef hojiirra oolanii ganaa maal gochuudhaaf nama tulfaata jechuudha. Hagan bakka margaan isiniif himutti jechuudha karoora kee bakka sirriitti akka isin galu yaani maal jedhee isinitti hima baay'ee tokko hawwii qaba jechuudha sirriitti akka understanding gootanitti isinitti himutti hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu hanga isinitti immoo akkanumatti shaakalaadhaan immoo hin beektu. Harawwan waan ta'eef baay'isee xiqqoo sodaan illee hin jira akkanumatti isin jajjabeessitanii ammaayyuu kanas ga'eef jajjabinni keessaniin jechuudha fi warra keessan baay'ee tokko kan na gorsanii jiru jechuudha isaanillee baay'ee tokkoon isaan jaaladha mooyyuu fuulduratti kana caalaa isin gammachiisa isaanillee gammachiisa ofii kiyyaallee ofaan gammachiisa jechuudha duraayyuu yoon eegalu san yaani namni na gorseetii miti ofii kiyyaa ofitti amanee wanta kana jedhetanii immooyyuu duraanii yaayyuu bakka hawwii kiyya jechuudha hawwii kiyyaa malee isinitti maa kana fakkaataa oduu isinitti baay'isee jira naqati naaf tura baay'ee tokko isin jaalladha baay'ee tokkoon isin kabaja ciao ciao